Tuniyaan tunni boolla lama eessaa dhufte akkasitti ammootiin uummata muslimaa ammootiin hin gurgurtii. Nama nun taanetti ammootiin ilaal iccitii kenna himtii. Nama nabii kennaa waa jedhutti iccitii kenna himtii. Seera shariyaatti ajjeefamtii barsila. Jaajusa jedhamti akkana jaajusa. Jaajusaa. Baafeetetti galii himi jaajusa jedhanii seera shariyaa keessatti nu baafadhu shariyaa orruu kenna. Basaastu basaasa. Gaaf tokko rasuulli rabbii duula wahii irraa deebi'anii bakka wahii qubatanii tataa'aa jiran. Sahaabaan ka dadhabde huqqinnallee qabdi. Lallaafte nyaanni illee hin jiru. Tokko jaajusni keessuma taa'ee huqqina jaraa laalee, laafinna jaraa laalee, dadhabina jaraa laalee, oduu jaraallee guuree taf jedhee tare dhaqqabaa jedhee rasuulli rabbi. Jaajusa ajjeesaa jedhee. Kara jedhii bar rabbi alayhi salaatu salaam. Sahabaan nabii kennaa maalireen beeytaa miiree ati ajaja nabii kennaa xiqqaataa. Jaajusa kun ammootiin ilaal mistira aal taate qaata. Mistira nama ammootiin hin guuru laal akkana. Kuni islaamummaa keessa seenteet maqaa islaamaatiin feemasii taateet eega islaamummaa keessa seene namni waa baratu zamana rasuula rabbii namni islaamummaa keessa seene waa barata. Waa baratee obboleessa ofii islaamummatti waama haadha islaamummatti waama. Kuni ammootiin kalema ammootiin seene lalaboo islaamummaa ammootiin laal. Tola rabbii ammootiin laal hin dagatiin rabbii islaamummaa sii kenne. Ati tola himachuun deemin. Akkana taane akkana rabbiin tola sirratti oole sila ammootiin waan guddaadha. Rabbitu sii fedhee. Antuunni boolla lamaatuun akkatti ammoo islaama cirtu argite. Booniyyee moo maal jaanii sun. Intala sana walumarraa falkaa isii jibbi hangaafa qallichaa eenyu. Ammati moo maal jaan sanitti eenyu badaa sun. Eenyu isiniin jaa kan wal amma nikaa hidhate kun. Amma bayaan. Baga rabbi sarraa qabe abboo gurbaan keerii wayii qabaa. Gurbaan keerii qaba baga rabbi sarraa qabe. Hin booyinii dhiisi jenneen illee gaafsanillee nu. Sababa ammootiin rabbiin nu godhe. Anuma kana sababaa godhee irra guddaa baga rabbi irraa qabe. Intalantuu talamaa sharariiti. Islaama keessa seentee ammootiin islaama gurgurti abboo. Iccitii islaamaa baafti abboo. Munaafika akkanaa kana baga rabbiin nutti as baaseeyyu. Waan isiin dhoysaan dalagututu caala. Baga rabbiin mul'isee abboo akkanaa fakkaata akkana rabbiin haa mul'isu haa salphisu ammallee. Mul'isee haa salphisu ammallee. Isaan dabdabbee naa katabdii yommuu onkalee irratti dubbadhee jennaan sareen tun maal dabdabbeen akka tabdi keessan abboo. Isin kabajaa na dhiisaa jetti. Kabajaa namaa maaliif beeyti? Kabajaa islaamummaa osoo beeyti akkasitti ammootiin xiqqaa guddaa akkas waa jettiin. Islaama ammootiin ciratti. Islaama hatti. Iccitii islaama hatti. Iccitii islaamaa nama hin taanetti himti. Nama nabii kennaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rahmaanirrahiim. Amantii keenya keessaa nuuf bahe jedhanii akka waan kana dubbadhu isaamtu na taasise kana duras jechuu. Ani amantii rabbitu naaf kenne malee isin naaf kennitanii miti. Akka keessanitti osoo ta'e qaatan keessaa baay'ee. Maal kana baanguddummaa maalitti baatu kun eessatti eenyu biratti maal kuni? Kabaja nama hin qabnee fi nama kabaja hin beekne. Ankoonni rakkoo qabu nama. Isiniif jedhee osoo hin taane rabbiif jedhee tanan dhiifama isin gaafachuu jira. Okay? Amantii keenya keessaa nu bahe amantii keenya akkana goote amantiin siniin hin madaallamu. Amantiin islaamaa kan hunda keenyaati malee kan nama dhuunfaati miti. Wallaahi laaziim hin beekan. Garuu aniifati warri islaamummaa keessa dhalanne islaamummaa keessa guddanne dhugaa ilmi namaa hundi islaamummaa dhumma. Guyyaa keessa islaamummaa keessaa islaamummaa gadi dhiisaa kun dhugaadha. Garuu islaamummaan laaftutti as hin geenye wareegama hadhaawaa. Kazaan xiqqoo ture yeroon gastii cufadhee bahu amoon naaf barreesse akkasumallee naaf bilbilee waanaan jedhee aarii irratti aarii naa dabalii jechuudha. Wallaahi wanta akkasiin sobaan jiru ani amantanis amanuu baattanis. San booda osumaan aarii irra jiru awwaliin naa bilbilee jechuudha. Akkasittiin awwaleettiin dubbachuu danda'e malee akkasuma lafaa kee yookaan waa'ee amoo dubbachuu hin dandeenye. Maaliif jalqabarra yoo aariirran ture bo'aatiin ture gastee irratti warroonni guyyaa sanas jiranii ni arganii san booda immoo osumaan aarii kanarra jiru amoonillee naaf bilbilee naaf barreesse waan na aarsu yoo itti naaf dabalii jechuudha.
Amo maal ani tokko wanni jira dhagi. Amo maal achi goota naan jedhee hajedhu si gaafatee mi? Wanni kun waan dhugaa si gaafate. Wanni kun maal irra si aarse jechuun jechi biraa kan hin jiru yoo ta'e maal achi goota qofa miti na arrabsee jira. Tole yoo ichi si arrabse fakkeenyaaf laabboniyye yoo si arrabse akka obbolummaatti yoo si arrabse xilaata keewwiti namni kun obboleessoo akkuma obbolummaatti maal achi goota jiyoon kee si arrabse Ani sini tarir ture. waan namni dhaqanii waan nama haasaan hin qabu ture.